qoricha dhaloota nyaate baddeessaa taate qalbii nama cabsu. Baddeessaa ilmaan namaa dhumanii jiran. Oromoo hundinuu kun amma kana hojii torbaffaa. Kana uuma masgiidara sheerra keessa jirra. Madrasaa keessaa fuudhe. Kanaafuu isinis marfee waraannatteet mana akamaa deettee akkuma namatti miilli biyyoota naaf hafaa jechuudha. Miyyoo ይሄንን ሌላ ቦታ ነው ይሄን ሰርጀሪ ሀቤል የሰራት እሱ ያበላሸው ልጅ ነው። ይሄውና ግን መንስኤው የጥበቡ ነው ራሱ ነው። ስራውን ቆርቆሮ ቀረጣን ወይ ማንንም አያሉ obbo Cibabuu Zamadee jedhamuun nama beekamu magaalaa Baddeessaa keessaa kilinika Abbii jedhamu tokko qabamu akka oduun suur-sagaleedhaan dhufe mirkaneessee jirutti qorichi yookiin dawaan kilinika Cibabuu kanatti raabsameen namoota 13 kanneen qoricha kana fayyadamanii wallaansaaf gara kilinika isaanii kana dhaqanii ergasii booda qoricha isaanii kana fayyadaman laamsheessee jiram. Nama tokko immoo lubbuu isaallee galaafatee qoricha kanaan lubbuun isaa dabree jiram. Akka odeeffannoo mul'isaa jirutti odeeffannoo hanga ammaa arganneen daa'imman 7 sababa qoricha kanaatiin miilaa fi qaamni isaanii kan biroollee laamshee yookiin paaraalaayizii jiram. Daa'imman qofa osoo hin taane namoota ga'eessotaa fi manguddootaa wajjin walumaa galatti namoota 6 miidhaan qaamaa cimaan isaan irra gahee jiraachuu odeeffannoon hanga ammaatti arganne ni mul'isa. Qorichi isaan fayyadaman kun kan hospitaalli isaanii yookiin kilinikni obbo Cibabuudha kenneef kun qoricha summaawaadha. Qorichi summaawaan kun itti gaafatamaa waajjira fayyaa aanaa Odaa Bultuum kan ta'e obbo Gammachuu Barreessaa fi abbaan kilinika Abbii obbo Cibabuun qoricha mana kuusaa qorichaa keessa ture summaa'ee ture kan ilma namaa ajjeesuu fi galaafachuu danda'u kanneen fidanii hawaasa irratti fayyadaman. Qoricha kun summaa'ee waan jiruuf maallaqaan wal jijjiiruun yookiin walirraa bituudhaan summii dhaloota balleessuun lubbuu namoota baay'ee balleessuu irratti argamu odeeffannoon nama yaaddeessa. Dhimma kana himannaadhaaf gara qaama seeraa kan deeman maatiin miidhamtootaa aangoo fi qabeenyaan doorsifamanii haala ulfaataa keessa kan jiran ta'uu dubbachaati jiru. Mootummaa keessaa fi qaama hawaasa kana keessa taa'ee dhaloota ajjeesee jireenya dhuunfaa mijjeeffatu wajjin sirni biyya kana keessatti jijjiiramuun ni ulfaatama. Jarri lameen magaalaa Baddeessaatti gochaa kana dhaloota irratti raawwatee fi warri lubbuu namaa galaafatu waluma qixam. Kanaafuu mootummaan amma tarkaanfii fudhachuudhaan jara kana itti gaafatama jala akka galchanii to'atan gaafannam. Maatiin miidhamtoota summii kanaan miidhamanii sagalee nuuf tahaa akkasumas namoota kana nuuf to'adhaa jechuudhaan qaama mootummaatti ol iyyataa jiru. Qaamni itti dhiyaatanii fi magaalaa Baddeessaa miidhaa kilinika Abbii obbo Cibabuu kanaan dhufte ragaa keessan walitti sassaabbattanii seera dhiyeessuudhaan namoonni kun akka to'ataman akka taasistan isiniin jenna.